السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيدا هو تغيا كم جرتنك يا قبدو فيا قبدو. هيمي برنوني الرخين يمي الراس أبي أجايبا تكو خان دوكمنتي لي فوتو لي فيديو لي أدا خان برباني خان نمني أرجوهم برباني أكاتا تيا دوي فنو أبي أجايبا تكون الرسيني في ديل في كرا بيتشانا جيمو خلت مانا ديمو. هيمي دوران دوسي وري channel خنا فاريا تاتن channel اللي خون ريو أب جرما كوبا قرتنتي channel خنا سبسكرايب قولوا نغير غارا خلت مانا ما قرب النوطة دي. هيما أبيتي خنا كوبا لالتني قرتنتي أبيتي إذا جلالتن كلوك جاك ملالتني قرتنتي أبيتي إسا خنا يرو تكو فيني بندو erga bandanii amma leet start kan jedhu kana tuytu erga tutanii amma asitti paaswordii isin barbaadan galchuu qabdu jechuu yeroo tokkoof kana kudhan irra keessanii xiqqoo tana ammoo kudha takka irra keessanii iddoo walakkaa jirtu sana amma iddoo walakkaa jirtu sanarra yoo ni tuytan ammas sana kana kudha takka irra keessanii tana kudha takka irra keessanii ammas iddoo amma tuytan san itani jechuu amma kudha takka kudhan paaswordii teessanii jechuudha. Kun altanii gartanitti amma isiniif banee jira finish app jettanii amma daawwattoota fayyaa akkuma altanii gartanitti aappii kana keessatti foldaroota adda addaa kaameeraa kaasuu asumatti dhoofachuu dandeessan azar faayil dokumentoota adda addaa import audiyoolee muuziqaalee nashiidaalee adda addaa waan adda addaa keessatti qullafachuu dandeessan import viidiyoota adda addaa kan namni isin dura arguu hin barbaanne keessatti dhoofachuu dandeessan kunoo footoos akkasuma dhoofachuu dandeessan aappii kana keessatti appilikeeshinii as qullafuu dandeessan kunoo akka malaaltanii gartanitti let's go okay gootanii yoo tokkoof permission kennitaniif kunoo appichi isa kana waan ta'eef dhiifama kunoo appichi isa kana waan ta'eef isa kana yeroo tokkoof on gootan ergasiin booda ni deebitu jechuudha. Kunoo maappii kana keessatti appilikeeshinii as qullafuu ni dandeessanii jechuu akkuma ilaaltanii jirtanitti mee amma fakkeenyaaf mee MX player kana haa cufnu yeroo tokkoof deebinee haa ilaallu. Amma fakkeenyaaf viidiyoolee adda addaa qullafuufis import viidiyoo tokko mee amma viidiyoo isa kana qullafne jechuudha. Kun akkuma ilaaltanii jirtanitti viidiyoon nuuf qullafamee jira. Picture illee mee qullafuudhaaf kun akkuma gartanitti amma picture isinaaf qullafee jira jechuudha. Picture amma inni naa qullafee kana mee yeroo tokkoof MX player keenya kan inni reefuun tana qullafee san mee haa ilaallu yeroo tokkoof kun akkuma ilaaltanii jirtanitti qullafee jira jechuudha. Paaswordiin teenya reefu meeqa ture kudha takka kudhan kun akkuma ilaaltanii jirtanitti isiniif banee jira. Amma aappiin kun waan akka hin fakkaatu jechuudha. Amma aappichi amma yeroo tokkoof yoo bantu aappichi kun akkuma ilaaltanii jirtanitti saadha malee waan viidiyoo marree ni qullafamu jee nam tokko yaaduu hin danda'u jechuudha. Saniifuu aappii kana keessatti waa hedduuf isin gargaara jee yaada. Viidiyoo namni isin dura arguu hin barbaanne yoo qullafuu barbaadan aappii kana fayyadamtanii akka isin qullaftaniin isin afeeraa hanga barnoota biraatti wal garuutti ciao. Subscribe like gochuu garuu hin dagatinaa daawwattoota fayyaa ciao.